السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردفتك كم نجاة فيا كيساني جرى الحمد لله سنين جدا نورا سيناتا نرجع حتى اللي ما كيف قبل سنين فين لأنه ما كيف أكوجالا بيتني ترى وان إنسان فنيف هيرو سان تراني لهان كانوا وان حارة إنسان في دانس مبرانغا وندر كمسا ورا نرجعني هكذا فيديو ولا رلمتي ستوري ثانيتي ما شاء الله إدو بشرنا ديبني بهار بريدة كان ديبني استاري كان صورة فيديو كجواب سمالين جلا قديد إيساني بسانا بوان ديمني لقارب بيقون ورزالة ديمتاني مالتو سنجي يتاني مال قوتاني بريسي تاني إيقوان هاسا كيرين قمني هاسوفتان نما تكا جرلان نما دبا كيسا نمني دبيو كتسا يوكا شمتم يوكا تسا سلالي نما تكا تافان هدوف تجتشو كناف وانا اللالون فيني سنديما خلاص نوان فيني اسوفنا ان شاء الله وانا الربانا اسوفني وان فيتي اسوفتي بورو وانجر ما شاء الله تبارك الله كنوم اللي بك بشننا بريدة صادقاني قد ديساني جرو فيديو قباب ستماكي لغا ربي وانت نوسنكم انو جراتي فيديو نجلان قباب سنا ولا يوتيوبي ولا تيك توكي ليش قباب ستان اكم ماني كيسا اسن جالتون بيتاني يا ماكي كاشتي ابسايا كان محرق مقوها مدسي شامران تكا اجانا مفوتي شامران دامتي شامر تأدبان قمنا جارسانا مفوت ابسان قاف مدراهم يمو ابسا انكجيلنا namni tokko yoo kajeeltan jechuudha. Makkiin anaaf tadhumaati tajalqabaatis tadhumaatis jedhe gaafuma dura akkasi jabeessitee qabattee ofuma bichaas baate gisee takka isaa inni bahu maashaallah dhugaa rabbi baay'ee isaan yaada ana akka kiyyatti yoo isaan viidiyoo osoo gadi hin dhiisin turan hedduu yaada isinoo warri akkanaati yaadus hin jira sirriitti dhugaa dubbachuuf. والله ربي ولي سنادي سجالة لنا وكنا اسم جالة نكناس فيتا نما جالة لكنا كيس نما هستين كأننا نما ميك أنيمان كأننا كرو كمان اسم جالة توافقون تساتو لأنه أفان نماتي في إجنا ما لقارمت نما هدو كيس نما بدأ جراوس سجالة لجدوكها ميك أنيمان قبل جرا أكاس سنين جدا كنا مالي في دفتة واي جولي أنا يوجد إيش جروان سن وهاي جولي والتمتو كنا إنه مكاسي منيرة وجين منيرة عن منك يتوانا كنا صوم فلو يودن داي جل إسمه فلات وفمان تماني ول إيشاني أرمونغا فجر كتها جندا منا أنا كنا يوجا لي ركز هذا أنا وانا كاسي كيس قالون فلو جتاني يون والتم دفتين ولا تانان أبدت ما سنتي يا دعاء سن دعوات نقول أتاي معك أرضي والله جعنا لاتي ريفهم جعنا لاتي القارب بتشوف حاسارت يوم تكا بدم بيت يرو تكام بديرو هندا حسان كي كم كي بريدا أمورين كدكاتس حسان كي دكا لا ما منيران نقول مينا مولد تبوسوف ما دمتي ijoollee kana horri holtumu sun iyyuu horra bakka gosa bakka mbuune ganda bakka mbuune yaani oromollee bakka mbuurre akkasii sun jechuun naftanyaa garii wayya sanniin dhugaa dubbachuuf daa'imman ol kaatee osoo abbaaf haati quban qabne kaatee biyyaa baate fa'a wanta akkasii sun abbaan beenne fa'a wanta akkasii sun jechuudha oromoo nyaachiftu tahulajjiftu mee amma karakkoo uume kaafaan isaa alba'e kabiraati mee hiyyeessa deemee badoo keessa dalagatu horruma akka isaatillee katumus kana keessaan guyyaa takkallee waa akkanaa kana dubbadhee illee beeku dhugaa dubbachuuf maakiin faa ganama narratti naasa'inaa waan akkanaa jennaan kanuma keessaa isaa keessa kaa'ee dhugaa dubbachuuf maakii bareedduu tiyya akkanas sibeennaati oromoo yeroo araarsuu akkanuma guddaa gorsuu kana malee ganda tokko bakka buuteen dubbattati oromoodha ta oromooti intala arargee mana intala arargee jira jennaan muniraan ani mana intala oromoo jedhi malee ana arargee qofaa miti arsii fi harargee sin jenne laale
arsittee rumtee arsi fararge bichanjan Oromoo hunda bakka buutisin akkanuma rabbiin waliinis naa dhiisu nama afaan isaallee akka waan namni Oromoo walitti argatee amma Muniiraan faanti yoo dubbatanii yoo arsii arrabsitu abbootiin biyyaa ijoolleen namni beekaman kunniin maal jedhan kanan qaanfatanii ijoolleen akkuma isiniin jedhe warra abbaan beekne karaa farra dhalate waan akkanaati ka wallolu kunniin osoo Oromummaa beekanii waliif fixani osoo ammoo iyyuu namummaa isaanii beekanii waliif fixani obbolummaan biyya namaatti olammatuu qabani waan akkanaa kana waliin nyaatan dhugaa rabbi agammoo waliin dhiifne na fakkaate ani jarri sun natti toluu didaniillee ilaaluu bakka maantu na dhufa tokko yoo tuman akkasin nama guddaa fa'a bakka hojiitii fuudhanii tuman dhugaa rabbi akkasii maakiin jecha bareeda ofirraa deebistee waan akkasii mana ofiittis bantee amma oduu ajandaa kaaftee miqqaanyaan isii hedduu minaamteen kaasirraa iyyuu jechu kanaaf dubbatu irra wal madhiisanii isaan ofiin wal dhiisanii yoo asillee iyyaan bira jiraatanii qaamaan hin dhooggan walit jabeessaa taati warri dura mashaakila uumuu barate ammallee mashaakiluma uuma malee hiyyeessan dhiisu kanaaf inshaallah rabbiin wallaahi nu alaafis ka Oromoo kun hin cimaa alagaaf kolfisiisuu malee wanti biraan jiru akkasii kinoo maashaallah maakiif zana anjaarsa kiyya hojjisana jedhaa jiraan kanarraa quban qabu miidiyaa quban qabu itti dhugaa jaarsasiitiif yeroo kennite hojjisana jedhu isillee yeroodha ilmi namaa gammachuun isaa ilmi namaa yaane wannuma sadi jechuu tokko dhalachuu tokko gaa'ela godhachuu tokko ammoo du'uudha kanuma wanti ilmi namaa qabu jechuu kanaaf gaa'ela godhachuun gammachuun manamaa keessaa tokko waan ta'eef itti gammaddee yeroo fi dura daa'imummaa fi xiqqeenya ofiitiin maakiin qabsoorra dabarsite waan akkanaa dubbattu malee jedhanii amma sorriraan kan kun gaarii miti sanuu warra gurguddaa warra isii ta'uu danda'u isin ammoo iyyuu akkuma qalbii isii akkuma bareedinni isii qalbiillee qabdu waan ta'eef ofirraa faccifti maashaallah ammallee akkasin rabbiin nama bakka Oromoo bu'ee amma ibsaan walaas garaana nyaattee daa'imummaa keetii qabsoo irratti akkasii yeroo dabarsuun jedha inni nutti hin dhiisomu isillee ishin jettu galeefi jira maaliif Oromoo yoo dubbataniif illee galatan beekan mee ammaa kiisee meeqa gaa'ela isirra gaggaragalchanii gaggalabbatanii arrabsan Oromoof dubbatuuf faayidaan qabu kanaafi dhugaa rabbi ganama been agarramtee natti toltellee warroota mana isii ol seenee akkasii waa'ee sanii haasa'u natti ajandaa akkana haasa'uun fedhu mana kiyya jetteeni Muniiraan ammoo arsii arrabsee jira itti arsii yoo arrabsite abbootii biyyatti arrabsite haadhotii biyyatti arrabsite nama tokkoon arrabsine mee faayidaa maal qaba dhugaa dubbachuuf akkasii haga dandeettanii warri wajjin hargee fi Oromummaan kamuu warri hojjettan alagaa biraa wajjin hojjannee binamaara wajjinis obboleewwan taanii hojii jiraatan malee kun asuma miidiyaa kanarra dhufee bargandummaan kun dhugaa rabbi amaarri soልን tokko biyyatti waliin tokko warra qabsoo liiga uffanni yoo ta'e malee warri kunoo haadhotiin abbootiin kunni odoo wal argillee waa takka waliin godhu amaaruma sodaatan kanaayyuu innaa Oromoon keessattuu hammataadha bishaan yoo jedhan ka aannan namaa kennu yeroo aannan jirutti wallaahi yoo namni badaa dubbatu ka gaarii dubbatu kanaaf inshaallah maakiif ibsishaallee isinitti haa tolu ati yeroo kee dabarfadhu jaarsa kee hojii haqashtii bareedduutiyya Oromoofillee yeroo dheeraa iyyitee afaan si gogee asirratti arrabsamtee galabbaxamte dhuma kee Oromoon nama hin jajattu akkasumatti itti fufi ati jaarsa kee wajjin bashannanu kalaas yeroo Oromoof yeroo kennanii odoo galata argatanii homaa miti akkasii viidiyoon kee asumarra dhaabataa yaada kiyya maal jettan assalaamu alaykum